keessa ooltee galgala sa'aatii lamatti ala isheen galtu cufaa bantee galchitee torban tokkoof walakkaa. Durbiga rookana dhiiratti akkas godhuu jalqabdee jirti. Har'a jaalallee koo wajjin wal sin barsiisa. Uumaa jalatti kan naa wajjin jiraatu jechuudha. Kan humna na. Eenyunni jedheen cinqamaa ture isinii galee yeroo baay'ee isiniif dhiyeessuudha jedhee. ምንድነው ሁለቱ ተሸዋውደዋል ምንድነው ያረጋችው ልጅቷ baay'ee tokko nama dhibu immoo asirratti mana galchitee poolisiidhaan sossodaachistee afree tokkoof illee jedhaa jira. Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oroshaw akkam naaf jirtu isiniin jedha. Har'as viidiyoo kabiraatii walitti deebinee jirra. Ani qaxaleen keessaniga viidiyoo bohaarsoo bashannansiisoo baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira. Akka tokkommoo sagaleen kun jalaa cufamee jira. Wanti isinitti himachuu barbaadu asirratti waa nama jira miti nama qishira naa danfisu jechaadha. Nama qishira naa danfisu dafaatii naa barbaada isinii galee anu taalloodhaan isin jalaa du'aan jira jechaadha. Maaliif gaarras viidiyoo kabiraatii walitti deebinee jirra. Warreen immoo chaanala kana haarawaa dhuftan yeroo bareedaa keessa dhuftanii subscribe kuma fudhan seenuu fi nama xiqqoon nu hafe almost nama 100 nama 400 nu hafe kana immoo haala salphaan argachuu dandeenya. Yeroo caalaan immoo warri viidiyoo kana hordoftan osoo subscribe hin godhin waan hordofaa jirtanuuf subscribe akkas tuuxxanii chaanala kana subscribe gootanii maatii chaanala kana akka taatan kabajaan isin gaafata. Viidiyoo kana sun digeessanu like gochuudhaan jalqabaan isiniin jira. Samoonu kana immoo viidiyoon social media irra dubbatamaa jiru baay'eetu jiru. Waa'ee Mansuur Jamaalii wal qabatees viidiyoo tokko illee waliin qabannee jirra. Walumaan haa ilaallu. Gara viidiyoo. Namni mau qabuun argitanii akkasitti. Har'a jaalallee koo wajjin wal sin barsiisa. Uumaa jalatti kan naa wajjin jiraatu jechuudha. Ani yeroo baay'ee mucattiin kun yeroo dubbattu jaalalleen si lama akkamiiti jedheen jira miti egaa amma ta'e of cinqasanii galee jechuun durba eega jedhamte yaa'u jaalalleen nabdu gati sanaaf eenyunni jedheen cinqamaa ture isinii galee yeroo baay'ee isiniif dhiyeessuudha jedhee. Meemaa amma jaalallee si waliin haa ilaallu. Har'a jaalallee koo wajjin wal sin barsiisa. Uumaa jalatti kan naa wajjin jiraatu jechuudha. Kan humna naa ta'u, kan na kabaju, jabaadhu kan naan jedhu si wal agarsiisa ilaaluuf qophoo. Yeroo baay'ee jaalallee erga jedhame akkuma siin jettee kan humna siif ta'u, kan si kabaju, kan jira miti yeroo baay'ee si gargaaru jechaadha. Okay. Qoftanii na faana tura. Kanaaf jedhee jechuudha. Arrabsameera, jibbameera, jaalallee irraa fagaadheera nan barbaachiftu dhe. Biyyeen qoonjuu inni fikira akkanitti jaaladhu beektooti. Dhugaa rabbitooti hin jirtu ta'ee biyya lafaa kanarra nama biraa akkatti jaaladhu hin qabu. I love you Neymar. Innaa jaalalleen keessan birrii keessan haa ta'u qimamoota madaami. Kan kabajamtu gaafa hojjette waan ta'eef. Ana salphiste malee ana akkasii faasa'ee ana akkasii dubbadheennaan ati inuma na awwaarradde maaliif isin kun jaalalaan miidhamteetti mucaan kun ilaa qimamoota madaameetti immoo isa iyyuu qimamootni madaamii keenya ilaa isini lammanuu qabaadha malee kana qofa jaalalleen godhatinaa. Hawaarrattaftu mucaan kun uummateen miidhamteetti kanaan dura miidhama siisan isinitti ibsataa jirti. Ajaa'iba zabana kanaati. Qaallittiin caaltuu jedhamtu Mansuur Jamaaliin maaliif shoppingiidhaaf hin dhufee jetta Ameerikaa. Haadha manaa fuuchuu dhufee jennaan naa ta'uu diddee amala siitu kana fokkate yookiin bifa siitu fokkate yookiin kana taate maa jettee gadi baatee hin dubbatini maaliif shoppingiidhaaf hin dhufe jetteetu habashaa bira deemtee himattee jechuudha. Osoo ijoolleen keenya meeqa jiranu, osoo ijoolleen feemasiin meeqa jiranu, ijoolleen Oromoo, osoo beekaan meeqa Oromoon meeqatamatu jiranu habashaa bira deemtee jechuudha. Amma kun dhugaadhumatti Oromoodha. Silaa beektee qaalletti Mansuur kabajaa sitti godhe. Hiccitii kan kee dhokse. Mansuur feemasii tokko, abbaa qabeenyaa tokko jaallattus jibbitus gadi ba'ee waan barbaade sirra kaa'uu danda'a ture. Waa takka sirra hin keenye just shoppingiif hin dhufee jedhe. Kun silaa
osoo beekte osoo akka namaatti yaadde silaa kun kabajaa ture jechuudha. Waan ta'e hundumaayyuu wanni inni akkaan itti dhufee fi akkaan itti si argate garaagara ta'ullee fardaa fi lafa ta'ullee hiccitii sana garumatti baatee waa'ee keerraa waan takka osoo hin dubbanne maallaqa kan kee takka osoo hin tuqne waan takka osoo sin hin jenne just shoppingii fi dhufe jedhe. Ati garuu gadi ba'anii waa'ee kan kee dubbachuun beekumsa sitti fakkaate gabanaa kan kee gadi baaste jechuudha. Iccitii silaa qabattee ol taa'uu qabdu. Fokkattu jechuudha. Mansuur immoo wanni ani Mansuur irratti arge keessa wallaahi bilchina arge. Kana durarra amman jaalladhe Mansuuriin. Akka kanatti Habashaa bira deemtee osoo siin akka kanatti xiqqeessuuf yaaltu inni garuu waan arges kanaan irraa jibbe kanaan irraa jaalladhe sin jenne waliif hin taane dhiise jedhee akka kanatti naamusaan miira keessaa ba'ee akka kanatti waan ta'aa ture sana kontrool gochuun isaa bilchina isaati. Afshaalummaadha kun. Kanaaf ammoo jaalala duraanirra daran akkasi jaalannu si godhee jechuudha kun. Ijoolleen irraa waa'ee isaatiif isa namoonni baay'ee hedduu kana waa'ee Mansuur Jamaal miidiyaa irratti ijoolleenis viidiyoo kana sheer na gonnaan maan jedhee wanta kana qoradheen amma ta'ee viidiyoo isinii fudhadhee dhufeetan jira. Kana irratti Mansuuriin akkas goote mucattiin Mansuuriin haaluman taane wanti dhagaa ture meemisa viidiyoo akkasiis waliin ilaalla ta'a garuu wanti Mansuur irratti xiqqoo atuun waan kana hin barin anis walumaan inuma waliin dhaggeeffataa jira viidiyoo kana illee irratti ilaalee waan isaan barree namootumti viidiyoo tokko dhiyeessinaan isin dubbachuu dhufe namni uma jaallatu qaba malee ijoolleen Oromoo meeqa ijoolleen biyya keenya meeqatu jiru al tokko rabbiin hojiidhuma namaa kafala meemee walumaan ilaalu. Kana keessatti maaltu dhalate bilbila itti fayyadamu ture bilbila sanarraa kuttee jechuudha. Seenaa kenne kan beeku hambii farankaa baasuu hin danda'u namatti dawwaluu hin danda'u nama arguu hin danda'u bakka antinu manteeni bakka waamuma kadhattuu wayin ta'e biyyatti keessatti. Kana keessatti gurbaan tokko na bira ture nama saba biraa inni naa sirreessee waan hunda naa mijeessee indagana akkaawuntii biraa kireet godhadhee birrii sana irratti akka galu godheen asitti deebi'ee galee jechuudha. Intala tana miidiyaa irratti wal barree ishiin ka jiraattu Ameerikaadhaan doktora akka taatee fi doktora keessaa hoo doktora sammuu baqaqsee hodhunaan jette garuu ishiin doktora baqaqsuu miti jedhama. የሰው ልጅ ይታዋወቃል ይግባባል namni laallachuun jaallachuun fuudhuu waanuma jiraati kanuma hordofeen Ameerikaa dhaqee erga dhaqee ammoo naaf hin taane dhiisetin deebi'ee jira. ሄድኩኝ አየዋት አልተግባባንም ትቼ መጣሁ። ጎታ ኮ በጋ ሚሊታን ሲንጀራ በጋ ሚሊት ኡንካን ተፈረስካ ኡንካን ሚሊቁ አይ ዱርቡማ ሚቲ ሞቱማኑ ንጂጋ በጋ ሚሊት ሲንጀራ የማካ ዱርቡማ ፍለተ ለሚሊት ታተ በጋ ሚሊት akkuma argitan Mansuur irraa hamma ta'ee hubannee jirra. Namoonni baay'eenis waa'ee kana irratti baay'ee dubbataa jiranii viidiyoo kana malees miti kan biraas illee fudhadhee dhufeetan jira. Mana keessa ooltee galgala sa'aatii lamatti ala isheen galtu cufaa bantee galchitee torban tokkoof walakkaa haa ta'u ishee rakkoo iyyuu hin qabu. Kana keessatti mootu kabajni jiraate maal qaba? Kana keessatti mootu wal intini jechuu dhabaanne maal qaba? Dhaggeeffachuun jiraate maal qaba? An jireenya akkanaa mana miidhagaa mana gaarii keessa nama jiraatee bare torban tokkoof guyyaa meeqa mana keessa taa'ee buna danbisee eeguu jalqabe. Dalagaa deemaa kan dalagaa deemuu fi kan ciree qopheessifaa jetteeti ajajjee beekti mana kenna. Isin jettu inni hojjetti intallee bulchinaa galtee isin hojjetti garumaa inni beektaa rakkin isaa biyyichi baadiyyaa keessaa baadiyyaa isa maal jedhan sitti maal taate bachoon koo iloo abbaa booraa biyyi koo magaalaa nama nagar. Akkuma argitan aslii waliin illee dubbataa turanii durbiga yeroo kana dhiiratti akkas godhuu jalqabdee jirti. Waan baay'ee cimaa ta'e kun waan baay'ee nama dhibuudha. Kana akkam jettu isin? ምንድነው ሁለቱ ተሸዋውደዋል። ምንድነው ያደረገችው ልጅቷ አፈላልጋ ነው የደወለችለት መንሱርን ስልኩን። ቴክኒካሊ የጠበሰችው እሷ ናት መንሱር አይደለም። ይጠየቁ ሁለቱ dhugaadha kana irratti Mansuuriin osoo hin taane isii xabbaste anis kanattiin fudhadhaan እሷ ናት አሳዳ የጠበሰችው መንሱርን ልትበላው ማለት እንግዲህ ባያችሁት ነው። ከዛ እሱም ደግሞ አየ ኒውሮ ሰርጀንት ናት የተማረች ናት ጴንጤ ናት ፕሮቴስታንት ናት። ከዛ እሰልማለሁ አለች። ኢትዮጵያ ሄደች
አበባ ይዞ ተቀበላት። የኒውሮ ሰርጀንቷን ምናምን ኢንቪቴሽን ትክክለኛ ነው። አገባ። ጀለስ 500,000 ነው ጸባይ ይኖራታል ብሎ አሰበ። መጣ መንሱር መጣች ማለት ነው። ሴቶችም ጀንጅኔ ይበላሉ አባቴና መንሱርም እንግዲህ የተማረች ሴት ጨዋ ሴት ከሆነች ሚስት ትሆነኛለች አለ። አይ እኔ ሙስሊም ነው የሚያገባው ሲላት ሙስሊም ሆነች። እኔ ልካልኛለች ምን የመሬት ሰርተፍኬት በሸሪያ የተጋቡትን ኢትዮጵያ ላከች። ተቀበልኩኝ። ከዛ በኋላስ ነው ጨዋታው። ታፕታፕ እያደረክ ምድረ ዱቄት ሙያ የለም። ከዛ መጣ። ግን የመጣው አሁንም እናገራለን ኢንቪቴሽን ቪዛ በጋብቻ አልመጣም። መንሱር በጋብቻ አልመጣም። የላከችለት ኢንቪቴሽኑን ግን ሚስቱ ናት። አዎ ምን እንዲያደርግ ለግራጁዌሽን ነው እንዲገኝ በኢንቪቴሽኑ በጋብቻው ሳይሆን በኢንቪቴሽን የመጣ። ስለዚህ ዛብኝ ሰይር በኢንቪቴሽን መጣ፣ ገባ። ስራ ቦታ እንኳን አላስፈቀደችም። አስቡ፣ አላስፈቀደችም። ይሄ ወንድ ትዳር ተብሎ መጥቶ ሀገር ላሳይ ምናምን ተብሎ ነው የሚታቀደው አይደለ እንዴ? አይደለ? እንደ ሰው እኔ አቅዳለሁ። አሁን ሚስቴ ከሌላ ሀገር ብትመጣ እንኳን ሚስት አይደለም እንግዳ ሲመጣብህ ባል አይደለም እንግዳ ሲመጣ ሀገር ማዟዟር ሰርፕራይዝ ማድረግ ይታያል። ኮሮላዋን እንኳን እንዳይንቅ ብላ የጓደኛዋን መኪና ተከራይታ አበድራት ነው በዛች መኪና ፉን ያሏት ፎቶ የተነሱት ማለት ነው። ራይድ የሰጠችው የመጀመሪያ ቀኑን በሌላ በጓደኛዋ አይ ቲንክ ካዲላክ ይመስለኛል። በካዲላክ መጣ። ጩጬ ካዲላክ አለች። በእሷ ሸወደችና አቤት ከገባ በኋላ በኮሮና ተገረረችው። በኮሮላ አንበጫብጫው ጀለስ መንሱር የቀወሰ ቤት ሲገባ ምናምን ነገር ምንም ሊገባው አልቻለም። እሱንም ታግሶ ቤት ቁጭ አለ። ሊያብድ ነው። ልጁ የለመደ ስለ ፈታ ያለ ነው። ትልልቅ ቦታ ሻይ ቡና የሚል ልጅ ነው። ትልቅ ስም ያለው ነው ምናምን መንሱር ጀማል የምናውቀው ሽቶ ሲነፋ የሚውለው በሚከና ፉን ሲል ይኖ ሆቴሎች ስካይላይት ምናምን ማያውቀው ሰው የለም። ኢትዮጵያ ትልልቅ የተባለ የሬስቶራንት መንሱር ያውቀዋል። ሄዶ አንዴ ቢያንስ በልቷል። ይሄን የለመደ ሰውዬ ሪፊውጂ ካምፖስ ውዘ ጠግረን የት ሀብታም የሚኖረው ገጠር ነው። ሀብታም ገጠር አይኖርም። ሀብታም ቤቨርሊ ሂልስ ነው የሚኖረው። እናቱ አትሰቅሽ ጥሯል። ሀብታም ቤቨርሊ ሂልስ ይኖራል። ሀብታም የተባሉ የሀብታም ሰፈሮች እናውቃለን እንጂ ሪፊውጂ ጥግ ላይ ወስደሽ የሌለ ነገር አታርጊ። ውሸት ሀብትሽ ሀብታም አይደለሽ። ወደፊት ግን አለሽ። ግን አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እንኳን አዲስ ለመጣ ለባል ፖሊስ ሊደወል አብረው ተደባድበው እንኳን ፖሊስ አይደወልም። ማስፈራሪያ ያረግሽውን እዮዳብ ጉቶ ቤት ገብተሽ ሰምቼዋለሁ። ላንቺም ልኬልሻለሁ። ያረግሽው ምንድነው? መንሱር በቅርብ ይሞታል፣ ይገደላል፣ ለማየት ያብቃችሁ ብለሻል። ይሄ ትሬት ነው ያረግሽው። ዩ ሮንግ። ትሬት አርገሽዋል። ለመታወቅ ነው የፈለግሽው። መንሱርን ለመብላት ፈለግሽ። መንሱር አልፈለገም። ሳምንትም አልተቀመጠም፣ ጥሎ ወጣ። እሱ እኮ አሜሪካንን ቢፈልግ ኒውሮ ሰርጀንት ነሽ። አሁንም እየነገርኩሽ ነው። ገንዘቡን ታመጫዋለሽ። ወደፊት ወደ 500,000 ይከፈልሻል። እርግጠኛ ነኝ ይከፈልሻል። በደንብ ይከፈልሻል ወደፊት። አሁን ባለሽው አይከፈልም ገና፣ ግን ይከፈልሻል ወደፊት። አንድ ሳምንት የመጣን ቀልቡን ገፈሽ ፖሊስ እደውላለሁ ብለሽ አስጨናንቀሽ፣ ከዚህ በፊትም እስር ቤት የበሰበሱ ኤርትራውያን ወንድሞች አሉ። እንደዚህ አይነት ነገርሽ በጣም ከባድ ነው። እኔ ራሱ ስጠይቅሽ ሕፃን ልጅ በሳት ማቃጠል ለማስፈራራት ብለሽ ነው ያልሽው። ቃል በቃል ዘገነንሽ። በጣም ጨካኝ ሴት እንደሆንሽ አየሁ። እና የመንሱርን ስም ለማጥፋት ነው። እንደ መንሱር አይነት ኦሮሞ ሚሊዮን ጊዜ ከአብዛኛው አማራ አክቲቪስት ይበልጥብኛል። ምክንያቱም አማራን አይገልብኝም። ግልጹ ነው የምነግርህ። እዚህ ኮልኮሌ ካለ ቲክታክ አክቲቪስት አማራ እኔ መንሱር ይሻለኛል።
የወንድማችሁ akkuma argitan gabaabinumatti wanti isiniif galee jira asirratti wanti baay'ee tokko nama dhibu immoo asirratti mana galchitee poolisiidhaan sossodaachistee 14 tokkoof illee jira mana taa'aa ture jedhee isayyuu gara baadiyyaa Mansuur akkas ta'ee yeroo baay'ee shittoo biiffatee yeroo baay'ee fataa jedhee baree mana keessatti galchitee akkas goote rabbiillee al tokko hojii namaa kafala garuu asirratti wanti isiniif hubachuu qabu silumaayyuu ammas rabbi ta'ee fi rabbi ta'uu mantaane keessaa baasee Mansuur eebaga rabbi si hambise jechuun barbaada asirratti garuu immoo atonni of eeggate atonni akkuma kanaan dura of eeggate jechuun yeroo baay'ee miidiyaa irrattis ati kanaan ati si kana jedhamee maqaan isaa mannee jechaadha kan Mansuur gara kanaan an muslimaa an akkasitti of eeggataa turte xiqqoo nyaatamtee jirte gara kanaan doonum nama dhugaa taane rabbiin waliin jira jechaadha maaliif akkuma argitanii viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata isin toleer isin bohaarsee isin gammachiisee reedhee yaada yoo qabaatan koomentii jalanaaf kaa'uun dagatinaa hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti isinin jaaladha Oromoo Show bye